Kunoo jalqabee jira. Akkam jirtu hordoftoota hiriyoottan koo warreen na hordoftan hundi keessanuu egaa giddugala aadaa Oromootti argamna. Giddugalli aadaa Oromoo tibba kana baay'ee ho'ee jira. Uffata aadaa Oromoo, faayawwan aadaa Oromoo hedduutu jira. Kun mana uffata aadaa haadha caayaati. Haati caaya egaa Harargeerraa dhuftee gileen jira. Gileen qophaa'ee jira. Uffata aadaa Harargee wajjin jechaadha. Kanaaf shinshiniin jira. Haala kanaan dhiyeessitee jirti haati caaya. Wanni kunillee jira gammadaatti kun yeroo baay'een argamu. Haati caayaan ofii jirti. Kanaan miidhagsanii jirtanii. Kan warra shamarranis jira. Shamarran daa'imman xixiqqaa argitanii. Innis jira, warra dhiiraas jira. Kaniin qophaa'ee jechaadha. Asin immoo warra maaloo natti hin bilbilinaa. Asin immoo kan warra daa'imman xixiqqootu jira. Kan asitti agarsiisuuf jechaadha. Akkam gawaan? Mee waa'ee baazaarii kana nutti himaa. Maal jettuun warra si ilaalaniif uffata qabdu moo fixan? Guute moo? Baay'inaan qabdu? Baay'ee galatooma egaa walitti uffisaa jiru uffata turizaatii namoonni sasti daawwachaa jiru. Warri bitachuuf dhufanis baay'eetu jira jechaadha. Kanatu jira gama biraattis deemee sinatti agarsiisa. Asiin immoo mana uffata aadaa Birqeeti. Birqeenni naannoo Mujjaatii dhufte. Asii uffata aadaa baay'eetu jira. Shamarran kanatu gurguraa jira. Faayawwan garaagaraa argattu. Asiis uffanni Harargee jira. Namoota baay'ee jira jechaadha. Akkam baazaariin kun daldaaltanii? Gaariidha baazaariin kun akkam lallaaltanii? Bitattanii? Asii waancaa baay'eenis jira asiin. Asiin sodaawwan garaagaraa jira. Gabaan akkam? Gabaan baay'ee gaariidha. Nagadaarra Sinitti tolee? Gabaan akkam giifti? Kan biraan jiru? Baay'ee asiinis wantoota garaagaraatu jira. Kan biraas sinitti agarsiisa uffata garaagaraa qabu. Uffanni asiis jira. Daa'imaas kan dhiiraas jira. Ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan biraa yeroo hundayyuu baay'ee kanan dhaadheessu mana nyaata aadaa Keembooni. Keemboon asumatti laayivii hojjetaa jirti daadhiis bookas jechaadha. Makkoobiilii noo jiraatetti naa'imaa maaloo isatu booka kana jaalata. Asumatti ilaal bulbultii asumatti waan hundaa gootichaadha. Asiin gorsoddomeen jira. Asiin cuukkoo yookiin buraatoon jira argitanii ekspoort staandaardiidha baay'ee kwaalitii qaba. Asiin dhadhaan jira, dammis jira. As keessa egaa cuukkoon jira. Akkuma isiniin jedhe baay'een dinqisiifadha intala kana. Keemboon akkam? Gabaan akkam? Akkam daadhiin kun sinii ta'ee? Sinii ta'ee laayivii irra jirtu? Sinitti toleera? Maatiin dhuftanii? Miidhaa? Giifti akkam? Jirta? Hin baratti? Asiin immoo qoccoochaanis jira. Qoccaan kunis jira. Daadhiin jira. Yoo damma barbaade asumatti itti muuxachiistu. Muuxachiisuu beektanii ginooti ilaalu. Intala kana qopheessaa. Kanatu jira. Asiin immoo akaawwiis jira. Asiin immoo bakka itti ta'anii namoonni baay'een buna dhuganii jaalannee beektanii sirba jaalatti yeroo baay'ee. Sel nagaa jirta? Mee akkam gabaan? Dafqaan duute miti? Bunnis jira asumatti namni buna dhugee deemaa. Sinis jira. Uffata
ayyaana irreechaa qaba. Namoonni dhibbi sadi si ilaalaa jiru. Maal bitattanis? Atoo maal akkamii waan bitatte? Waan baay'ee bitatte waan Oromoo qabu qabatti argamu. Asinis meeshaawwan adda addaa argattu. Asinis bitataa jiru baay'eedha egaa asinis warreen baay'eetu jiraarra. Baay'ee namoota baay'eetu jira. Namoota baay'eetu jira. Egaa asin immoo kitaabota baay'ee mi'a hin argamne giddugala kitaaba kunamma baay'inaan itti jedhama. The 16th century, the history of Oromo in the 16th century and jedhu seenaa Oromoo gajaarraa 16ffaan jedhu afaan Oromoon isaa dhumeera natti fakkaata. Afaan Ingiliffaatu jira. Kitaabonni giddugala aadaa Oromoo turani namni baay'een hin argine ture. Amma baay'inaan bitachaa jiru. Dhaloota dubbisu baay'ee horanneera. Isin gurguraa jiru. Isaan Shaashamanneerraa dhufanii. Akkam jirtu? Macaafa qulqulluun isin gurgurama moo? Dubbisaa jechuufi? Kitaabota baay'ee jiru asitti yoo dhuftan ni argattu. Namootatu natti bilbilaa jira. Kitaabota baay'eetu jira. Asii argachuu dandeessu jechaadha. Agarsiisaan jira. Daa'immaniif kan ta'an kitaabota hedduutu jira. Kitaabota warri dhiyeessan baay'eetu jira jechaadha. Akkuma isin jedhe barreen gaddaa namoota muraasa ture. Barana baay'inaan jiru. Kitaabota kanneen argachuu dandeessu. Ayyaana irreechaaf immoo tishertiiwwan adda addaatu hojjetamee akkaataadhuma barbaadaniin bitachuu dandeessu. Asis kitaabota jira. Akkam ijoollee? Kitaabni akkam gurguruun? Bitataa namni? Kitaabni nama baay'inaan gurguramaa jiru kamime? Kamtu gurguramaa jira? Barruulee afaan Oromoo? Baay'ee gaariidha. Asiin immoo tishertiiwwan baay'eetu jira. Tishertii ayyaana irreechaaf qophaa'an keessaa tokko irreecha hora Finfinnee fulbaana 2019 jedhutu jira. Baay'ee gaariidha. Baay'inaan fidanii hanga ammaatti tishertii meeqa T-shirtii 2000 gurgurre ammaatti kan gurgurree jiru. amma xiqqoo tafe moo baay'ee tafe? Amma xiqqoo tafe baay'ee gurguramaadha. Akka numneef haa bitataniire? Tishertiin kun baay'ee faalitii guddaa qaba. Tishertii isaa miicamee sarraa boomti. Miicamee jira. Miicameera. Gatiin isaa meeqa? Dhibbaaf 80. Gatiin isaa dhibbaaf 80 asuma keessa argattu jechaadha. Asii isin jira? Hin qabu. Asiinis egaa jiranii ijoolleen qeerroo baay'inaan jiranii keeppiiwwan garaagaraa argatu. Asis tishertiin baay'een qophaa'eef jira. Irree keenya Jawaar muramteedha. Asiin abbaan gadaa Gujii. Irreecha hora Finfinnee waggaa 100 tishertiiwwan garaagaraatu jira. Akkuma isin jedhe irreecha Finfinnee kanaaf kan qophaa'ani. Kanaaf irreecha kuuslaaflaan jedhu jira jechaadha. Warri natti bilbiltan laayif irra hin jira. Maal dhugatareeti? Akkam gabaan gurguraa jirtaami? Akkam gabaan? Kunneenis jira. Yaa meeqa inni? Dongiliif Oromoo jedha. Qarshii 250. 250 hundi keessanuu qabdanii. Kunis 50. Yaa dibaabeewwan adda addaas jiranii. Uffata kana baay'ee jaaladheera. Mee natti agarsiisa. Odaatiin ture dhumeera natti fakkaata. Isa odaa kan hojjetame jira. Isinitti agarsiisa. Anillee bitadheera. Isinitti agarsiisa baay'ee bareeda.
Fannisa warra shamarran odaatiin hin jira wantoota dizaayinii inni dhufa miti. Ayyee galatooma. Kanaaf bitadhaa ragabaan baay'ee jira asin jireera. Keeppii kanarraa fudhatanii nama maal qaba diraarra baay'inaan egaa ijoollee dargaggeeyyanii kanatti maatee baay'ee gammadaniirani. Mee akkam gabaan? Gabaan kaakunoo bareeda namatti tola sirrii. Baran ammaa fooqii bituun kennu. Fooqii dhiisii walirratti qabnee binnayyuu maali? Fooqiin maal qabdi maali? Kan fooqii caalu. Biyya binneetta? Akkasii. Asinis kinoo tilaal uffata Boranaa baay'eetu jira. Guntiina kalariiwwan garaagaraatu jirani. Uffanni garaagaraatu jiru. Asiin iskarbiiwwan garaagaraa baay'eetu jira. Boorsaawwan sirriitti mul'ata jedheetu malli. Isin immoo siiqqee soo barbaaddan jira. Uleen abbaa gadaas jira. Hunda argattu. Asinis uffata garaagaraati. Asinis uffata baay'eetu jira. Akkam jirtan? Akkam bitattanii? Isinis warra jiran isinitti agarsiisa. Isinis irree keenya tishartii akkuma isiniin jedhe bifa garaagaraatiin dhaadannoo garaagaraatiin warra qopheessantu jira. Yeroo isinis jira irree keenya tishartii garaagaraa isiniin jedhe jechaadha. Kana keessa filattanii kan isinitti wal fudhachuu dandeessu. Akkam mee gabaan doktar? Bareedaadha. Egaa manni fee daawwachaa jira. Tattachaa jira. Egaa bareeduma fakkaata ammaaf jalqabbii isaa gaariidha. Egaa torban dhufummoo kan caalu inni hojjette yaadata. Egaa manni bakka garaagaraa galaa jira. Egaa sarratti immoo egaa abdiin jirti. Egaa inni ammaayyuu gaarii jedhee yaada. Baay'ee galatooma. Ayyee. Asin olaantanii ilaalaa gara namoota baay'eetu silas hin jenne. Akkanatti agarsiiseen gama silas garagaruun koo waan oolle sin jiranii. Isin immoo kopheewwan garaagaraa uffata aadaa wajjin deeman adii baay'inaan jiranii. Boorsaawwan jariiwwan garaagaraas jiru. Calleewwan mormaa hedduutu jira. Asinis akkam giifti? Jirta? Gabaan akkam? Gabaan bareeda isaa galatu. Bareeda. Illee duudansa baay'ee namatti tola. Ta'umsa uummataallee baay'ee namatti tola. Ifa maqaan maamila wajjin nan jira. Maamila wajjin hin jirta? Haa ta'u keeppiiwwan wajjin koffiyyaawwan garaagaraa jiranii isin kan baay'ee jira. Maqaan na ilaabate. Sansadee immoo baay'ee kan na hawwate maal akka ta'e beektan meeshaa jimmaa irraa dhufan meeshaawwan aadaa namoonni baay'inaan bal'inaan bitachaa jiran keessaa tokko kanadha. Egzibishinii keessa taa'u agarsiisa keessa taa'u qabaayu yeroo irraaf turizimiin argine malee silaa kan akka hojiitti fudhatanii yaada. Maalfi qorii kan argatanii yoo xiqqaate amma kuni qoriin kun waggaa 40 waliin ta'a. Asinis bitachaa jirtanii? Bitachaa jirre. No, tutuwwan baay'eetu jira. Ganti asimmoo bitanii kan dura Oromoon bookatti naqatu laalaa gahu. Asinis jira. Gaachanni hedduutu jira. Akkasumas siiqqee baay'eetu jira. Baay'ee jaaladheera. Ini jira. Caacun illee jira. Anak jira. Asli immoo asallarraa dhufanii warshaa tishartii oomishuu qabu. Namoota baay'ee daawwachaa jira. Inni dukkanaa inaan jechaa jirtuun niin dabalaa. Nggak tuh cerah, baik nanti lah. Anggu majur-majurun. Akam? Gar jalan tani? Kuam berbadan lagi tani? Harum majur lalat bicara. Iya, nak gari cumi. Gala tuh.
ijoollee xiqqoo jira. Kan biraa maalaan sinitti fakkaate baankiin Gadaa hundeeffamarra jira. Baankiin Gadaa baankii ammoo hundeeffamaa jiru baankii dhaloota haaraati. Kanaaf aksiyoona isaa gurguraa jira. Aksiyoona isaa akka bitattanii biyya keessaas biyya alaatiis qunnamuu dandeessu. Egaa daldalli baankii yookiin biizinasiin baankii baay'ee namoota beekan biratti kan beekamudha. Kan beekamudha waan ta'eef namoonni baay'een asumatti sheerii isaa bitatanii jiranii asitti bitatanii jiranii warra galmaa'anii egaa kunniin keessa akka dhaqanii beeku malee kunniin hundinuu warra galmaa'anii. Kana malees immoo warshaan Ijoo Sukkaaris asitti gurgurataa jira. Innis ispoonsara keenyadha. Bitachuu dandeessu sheerii isaa jechaadha. Kan biraa asiin immoo uffatawwan kanneen bitanii babbareedaatu jira. Saayizii isaa gurguddaatu jira. Bitachuu dandeessu kanneen. Isinis kootiin akkasitti qophaa'ee jira. Baay'ee bareeda. Ammallee dadhabeera. Asinis kopheewwan adda addaa uffata aadaa uffatanii ta'an baay'eetu jira. Isin argachuu dandeessu. Akkam bitattee? Si ta'ee? Hin taane waan isii ta'uu arganne? Waan jiran immoo hin jiru. Awoo ati gurguraa jirtaa? Hin beekne dhiifama. Akkam gabaan? Gabaan namaan jira. Galatoomaa egaa. Asiin immoo kan isin dhibu warra Harargee faayawwan garaagaraatu jira. Ayyaana kanaaf kan taasisan jira. Daayirekti biyya alaatti dhufu qubeelaa harkaa gatii mi'aatiin gurgura asitti baay'ee rakkasaan gurguru. Qubeelaa kana baay'ee garuu Simqii biraatti yoo bitu birrii 400 ni bita amma garuu 150 akkas argattee jechaadha. Kan si dhibu kana qofa si tolta malee mormaas baay'ee qabu baay'ee bareessaniiranii kanas ilaaluu dandeessu kanas namoonni akka ilaalan barbaadan ta'uu dandeessu. Abaaboo masqalaa kan gurraanis hojjetaniiranii kan mataas kan mormaas hojjetaniiranii immoo pilaastikii garaagaraarraa wantoonni gurraaf ta'an baay'ee bareedu. Warra dubartootaaf isinis warra dhiiraa warra keessanii kennaa kennuu dandeessu. Kanatti jira. Giddugala Oromoo haala kanaan jira. Gabaan egaa akkam jirtan? Jirra. Akkam mee gabaan? Gabaan gaafuma akkaataa jirtu kun. Taate? Taate. Shaashaa jechaa jirtu? Shaashaa jechaa jirru kun masarata. Akkasi gaa. Masarata dhaaba. Akkam? Nagaa jira? Jirra kunu. Jirra gaa kunoo baay'ee bareedaa warra dhiiraatiif immoo kan dhugaas hin jala dizaayinii addaatiin hojjetamee. Bakka kanatti. Wanta warra dhiiraaf baay'ee bareeda. አይደለም 17 ነው 17 ነው ለኛ አጅዘን መጨረሻ 18 ወደ ላሊፍ ኮፍሳን ጉርጉራማ ኮፍሳ ቁቤላ አርካቲ ቁቤላ አርካቲ ኮፍሳ ማቲ ተራ ማልታ ፈሪዳ ne garana ni sini lachisne asinile wanta hafa jira kabra faayawwan shamarran bareedaa jira jumla nisbatanii jechuun dandeessu warri gotti qabda ni argattechaa isin immoo Flintstone Homes jalqaba hojii kiyyarraa kaasee warra na wajjin jiranii dhugaa dubbachuufi mana gurguru warri biyya alaa jirtan baay'ee gatii rakkasaatiin Flintstone Homes irraa bitachuu dandeessu. Isin jechuufi mana baay'ee kwaaliti isaa eeggatee yeroo isaatiin kan isin kennan ta'a. Isaanillee daawwachuun dagatina ispoonsara keenyadha. Biraa horiin ani galateeffachuu barbaadu baankii Awaash, baankii Gadaa guddaa galateeffachuu barbaada. Sagantaa kana kan hundaasanii jiranii Daldalii Lammeessa Trading akkasumas Tasty Coffee buna biyya alaatti biyya Speciality yookiin biyya alaatti biyyoota addunyaa hedduutti ergu kanas barbaadu gaafa dulloomtan yookiin warri dulloomtan kana maal jedhama kun minatti ma giddugala aadaa Oromoo jira Finfinnee handhuura Oromiyaa jechaadha. Namoota baay'eetu jira. Baankii Awaash guddaan galateeffadha.
Kuni lammisaa trading tasty coffee select mana barumsaa select itiyoo warshaan itiyoo sugar yookiin warshaan sukkaara itiyoo sheerii isaa gurguraa jira. Waldaa aksiyoona itiyoo sukkaaraadha. Bitachuu dandeessu sheerii isaas. Ijoolleen bareewwan baay'ee gadhiisanii kan isaanis namoota baay'ee bittatee garanaan sitti agarsiisneetti fakkaata. Akkam jirtan? Eddee amaan akkam jirtu? Fayyaa akkam? Akkam? Atleet Amaan Wateetii egaa atleetiidhaan beektanii fageenya gabaabaa jedhamamti. Meetira gabaabaatiin fiiguutiin beekaman illee daawwachaa jira. Akkam waan barbaadu argatte? Laayivii irra jira. Maal jettamee hojiiwwan akkanaa kana maal ta'uu qabu? Wanni nu jalqabne kun gaariidha moo akkam? Waan bareeda jalqabaatanii itti fufaa baay'ee namatti tola. Hafuura keenyatu as keessa bu'aa jira. Ayyee dhaamsi dabarsisoo jiraate? Dhaamsa addaan qabu. Uummanni hunduu irra akka jiru nu argaa jirra asittis. Uummata keenya uummata Oromoo isiitiin uummanni kibbaas ta'ee uummanni saba lammiiwwan garaagaraa ayyaana kanaaf qophii godhaa irra caalaatti qophii irra jira. Galatoom yeroo gaarii ayyaana gaarii. Egaa atleet Amaan Wateetii kan argitanii isaan jiranii immoo mana uffata aadaa seenaati. Innis shoomedaarraa dhufte duraatti jirtu waan ta'eef naakaas seenaa wanni hin jennu baay'ee bareeda. Asin immoo mana kitaabatu jira. Kitaabni kun kinoo Badriin Ilmaalleen akkasumas immoo mul'atan qaba. Akkasumas seenaa gootota Oromoo. Kitaabni kun immoo jiru beekani baay'inaanii kitaaba seenaa guddaa of keessaa qabudha. Bitachuu dandeessu asii. Asiinis baay'eetu jira. Kan mootii biyyaa, kan waaqeffannaa, kan daa'immanii, seenaa qabsoo Oromoo, mala xumurree. Dhiyeenya kana immoo lammii beenyaatiin kan barreeffame kitaabni duraa gidduu jireenyaa fi du'a gidduu jedhu baay'eetu jira. Illee dubbisne mana hidhaa keessatti akkamitti namoonni keenya akkamitti akka dabarsanii meeseji keessa waan tureef siidaanis jira. Asoosama siidaa fi asgoowwan biroo kan jedhu kuni innis asitti argattu. Dhiyeenya kana eebbisiisee mootii abbaltii kana kanatti jira. Baay'inaan jiranii kopheewwan kunis ni argatu. Egaa yeroo lammaffaatti gaariidha. Kunis biraatti jirti. Kopheewwan bareedatu jira. Dhagaan asirratti agarsiisuu fi kana fakkaata jechaadha. Waan ati billee ati dhuftee bitattu miliyoonaru. Kanatu jira. Gabaan akkam? Yaada keessan jalatti nu barreessuu dandeessu. Dubbisees immoo isin deebisuu nan danda'a. Gaaffiiwwan qabdan kanatu fakkaata. Waa hundaafuu egaa biiziidha. Argitaa jirtu miti ree? Namatti tolaa. Fooliin ayyaanaa, fooliin qophii garaa jiraachuu namatti mul'ata. Asitti wal arganii bitatanii taphatanii deemuu kana fakkaata. Waan jiru immoo isinitti hima lallaalee jechaadha. Hanga fulbaana 24tti kan tufuta. Namoonni baay'een gaaffii gaafatu. Iddoo qabnus muraasa waan ta'eef bal'inaan immoo yeroo biraatti deebi'uu dandeenya. Kanatu jira. Odaa bulaa galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Sheer gochuuti waliin gaa. Seenaa jaarraa 16 nama bitu naa biti moo maal jette gadaa bilisummaa naan galle Finfinneedha. Masaraa ta'e oo gaaffiiwwan garaagaraa qabdan na gaafachuu dandeessu. Ani isiniin barreessaa keessaanis naa barreessuu dandeessu. Galatooma gaa.
maatiin daa'ima fidee akkanaan daawwataa jira. Abbaan caayaa illee jiran. Abbaa caayaa akkam gabaan? Haati caayaa fi abbaan caayaa waliin. Ayyee uummanni gammachuu guddaa qaba. Giddugala aadaa Oromoo Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Wantoonni akkanaa kun bal'inaan itti deemuuf qophii guddaa qabna. Sagantaawwan hedduu qabna. Nagumaan isin daawwachiisuu fi sirbi jira, DJ'n jira. Kanatu jira gaa. Qeen abbaan. Maal jedha kun fidime? Maal jedha kun? Kutaa magaalaa Finfinnee maqaa isaanii durii fi maqaa ammaa kan wal bukkee qabee agarsiisudha. Hunda isaanii isaan kun. Qeen abbaadhaan tolteedha? Mata dureen qeen abbaan toltee. Eenyu qopheessa? Ayyaana irreechaa hora Finfinnee dirisiisee jedha. Sagalee ibsu kun immoo Addis Ababaadhaan fakkeenyaaf Finfinnee. Maqaawwan Finfinnee jijjiiraman. Maqaawwan Finfinnee durii jijjiiraman afaan Oromoo fi Amaariffaan wal bukkee qabee jira. Fakkeenyaaf Addis Ababaa, Finfinnee, Piyaasaa, Birbirsa Gooroo, Markaatoo. Argineerra. Akkam gurguramaa meeqa meeqa? Haala gaariidha. Kun birrii 30dhaan maatii keenya gargaaruu danda'anidha. Inni kun immoo qarshii 10 maaliin keessa kaawwatte kanuma ibsanis isaanuma kana haala salphaatti keessa kaawwachuu dandeessu. Kun immoo kan maatiin mana keessatti fannifamudha jechuudha. Haa ta'u kana fakkaataa nagaatti hin jechuufanii ciao. Gara galgalaa irratti immoo isinitti deebi'ee isin agarsiisa. Biizi taatee miti? Biizi taatee? Namoota ittiin agarsiisaa jira. Bitatteeti? Namoota baay'eetu jira. Gara boodaatti isinittan hima. Ittiin agarsiisaa jechaadha. Ammaaf kanuma sheer gochuutii waliin gaa namoonni isinis kottaa daawwadhaa bitadhaa. Eessa kun giddugala aadaa Oromooti? Giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo isteediyeemiitti argamudha. Kottaa daawwadhaa.